Welcome everybody. This is research methodology, chapter 3, all about research design and proposals. So jira jirtu hordoftoonni channel keenya arra aboqonna sadaffa research methodology course jedhun wal arginirra. Chapter tokkoffaa fi chapter lammaffaa hojjenneerra. Chapter sanarra waan barattan comment section jalatti nu kaa'aa jirtu. Ammoo chapter sadaffaa research design and proposal topic jedhurratti waliin turra. Amma dhumatti waliin yoo turtan akka waa qayyabattan abdiin qaba. Kallattimaan gara tutorialatti seenne jechuudha. So research design the proposal gaafa jennu research tokko hojjechuu keenya dura design research sanaa fi proposal qopheessuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf design maayinni proposal immoo maayinni kan jedhu laalla jechuudha. Especially barattoonni eebbifamuuf bara kanatti eebbifamtan barattoonni undergraduate yookaan barattoonni masters isaa taatanii har'a theory nuti hojjennu sirriitti akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Maaliif eebbifamuuf research hojjechuun dirqama sila tureef research immoo akkaataan itti hojjettan akkamitti hojjettu researchiin keessan maal fa'aa qabachuu qaba proposal akkamitti qopheeffattu kan jedhu kan maallaqaan hin argamne har'a bilisaan argattu jechuudha sirriitti yoo hordoftan. So research design is simply the framework or a plan for the study that is used as a guide in collecting and analyzing the data. So research design jechuun maal jechuudha framework jechuudha plaaniidha yookaan karoora nuti jalqaba research sana hojjechuun dura akkaataa data ittiin collect goonu kan ittiin qopheessinudha jechuudha. So it is a blueprint that is followed in completing a study, and the research design is a blueprint for collection of measurement and analysis of data. So actually it is a map that is usually developed to guide research. Kanaaf akka kaartaa research sana ittiin hojjettan kan isin akeekudha jechuudha. Kanaaf road map jechuu dandeenya, blueprint jechuu dandeenya jechuudha research design. So this research design have different definition according to different scholars. So scholaroonni hedduun definitionii gara kennuu fi isaan keessaa muraasa isaa laalla jechuudha. So this research scholar across worldwide defines research design as follows. 1. A research design is an arrangement of conditions for collecting and analyzing of data in a manner that aims to combine relevant to the research purpose with an economy in procedure. So according to Celtes, research design is simply an arrangement of conditions which can be associated with collecting and analysis of data in a manner that aims to combine relevant to the research purpose with an economic procedure. Kanaaf Celtes scientistiin jedhamu research design jechuun maal jedha condition yookaan condition nuti data collect gochuuf akkasumas data sana analyze gochuudhaaf fayyadamnu ta'ee kan aim yookaan karoora yookaan galma ga'insa objective keenya sanaaf kan nu akeekudha jechuudha. So this research design is a master plan specifying the method and the procedure for collecting, the analyzing the needed information jedha William Zickman. So William Zickman immoo maal jedha, it is a master plan research jechuun or research design jechuun a master plan that specify a method and the procedure for collecting and analyzing of what data. Professor Miller more research design idha maal jedhe hiika a planned sequence of an entire process involved in conducting research study. Yes, Professor Miller maal jedhani planned sequence yes tartiiba gochaa kan karoora mataa isaa qabu ta'ee kan research keenya akkaataa ittiin hojjennu kan nuuf akeekudha. So the design result from collecting a general specific model into a varied research procedure jechuudha. So this research design provides a framework to be used as a guide in collecting and analyzing data. Yeah. Dubbachuu fe'alleerra framework yookaan immoo conceptual framework conceptual framework that used for what plan to collect and analyze the data. So maaliif barbaachisa research design baasuun maaliif barbaachisa? So the need for research design are used for following purpose. 1. To minimize expenditure, to facilitate smooth scaling, to provide direction. Maal jechuudha expenditure jechuun yes wastage hir'isuudhaaf baasii baafnu minimize gochuudhaaf nu fayyada. Karaa biraatiin smooth scaling akka qabaatu hojiin keenya nu taasisa. Inni biraa direction sirrii ta'e qabannee akka deemnuuf nu fayyada. That also acts as a blueprint for plans
Yes, plan keenyaaf akka blueprint itti nu fayyada. To provide an overview of the other experts. Yes, to provide an overview to the other expertota biraatiifis overview isaa kennuudhaafis nu fayyada. To collect relevant data and techniques. Sannan kunniiniif research designing baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maalli amaloonni isaa? Characteristics of research design. A good design is often characterized by adjective like flexible, appropriate, efficient, and economical as well as and the different characteristics. So amaloonni isaa maal fakkaata kan jennuun yeroo baay'ee flexible yoo ta'e research designing sun. Yes, bakka it is not fixed. Yes, iterative yoo ta'e bakka dogoggorroo jiraata kan sirreeffachuu dandeenyu akka ta'utti hojjetame. Appropriate, efficient, and economical. Yes, cost effective ta'uu qaba. Research hojjechuun salphaa miti, gatii guddaa nu gaafata. Kanaaf gatii yookaan resourcii xiqqoodhaan research guddaa hojjechuu danda'u akka qabnu nu taasisa jechuudha. So the research in the development, RD jechuun research in the development, osoo hin taane research design jechuudha. So research design appropriate for a particular research problem usually involves the consideration of the following factors jedha. Gaafa research design baafnu consideration keessatti kan hin galchinu maa inni tokkoffaa information ni jiru yookaan karaa kamiin information argachuu dandeenya, odeeffannoo akkamitti sassaabuu dandeenya kan jedhu. Inni biraa availability in the skills of researcher. Yes, and his staff, if any. And the objective of the problem to be studied. Maali kan hiikuu dandeenyu, furmaanni nuti rakkoon furuu barbaannu isa kamii kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. And the nature of the problem to be studied and the availability of time as well as money. Yaa resource jechuudha kun immoo. So resource jiru beekuun yookaan xiyyeeffannaa keessa galchuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Here are the form of research design. Research design formii gurguddoo lamatu jira. One is exploratory research design. It is simply undertaken when the research objectives focus on gaining background information or clarifying a management or redefine the research problem to create hypotheses, define terms, and establish priority. So exploratory gaafa jennu explanation yookaan background information gaafa barbaadnu yookaan problemii sana redefine gochuu gaafa barbaadnu fi hypothesis create gochuuf akkasumas termiilee tokko tokko hiikatti kennuudhaaf researchiin fayyadamnu design isaa exploratory research jedhama. So it's commonly a structured means of exploratory research does not have a formalized set of objective, sample plan as well as questionnaire. As keessatti sample plan hin jiru, objective sirrii ta'e of course hin qabu, akkasumas questionnaire qopheessuun nurraan eegamu. So usually when the researchers, it can be conducted when the researcher does not know much about the problem. Why problem sana sirriitti hin beeku taanaan researcheriin suni exploratory research yoo fayyadame baay'ee bareeda. Aim to gaining additional information about the topic and generating possible hypothesis to that. Mala mataa keenyatti kennuu fi information sana research waa'ee problemii sana additional information gaafa barbaannu design nuti qopheessinu exploratory design jedhama jechuudha. It also focus on collecting either secondary or primary data using a structured format. And this research design can be intuitive and it's used by many decision makers who monitor market performance, measure pertinent their economy in the industry. Naaf gasingii qaba jechuudha. Maaliif waa'ee sana sirriitti hin beeknu waan ta'eef gasingiin baay'ee beekamaadha. Intuitive gasingii. Inni lammaffaa descriptive research design. This descriptive research design can be used mainly include survey and fact finding inquiry of different kinds. The main purpose of descriptive is to describe the state of affairs as it exists at present. Describe gochuudhaaf ibsa bal'aa kennuudhaaf explanation kennuudhaaf kan ittiin fayyadamnudha. So in social science and business research there is ex post facto used for the descriptive research technique. And the main characteristics of this method is the researcher has no control over the variable. Control variable gochuu hin danda'u researcherri. Inni kun immoo amalli isaa inni guddaani does not have a control over the variable. Yes, the researcher can only report what has happened and what is happening. Maaltu ta'aa jira kan jedhu ibsuu qofa jechuudha. Is used for descriptive study in which the researcher seek to measure a frequency of shopping preference of the people or similar data. To also set out, describe and interpret what is and aim to describe state of affairs as it exists. So akkuma jirutti ibsa kennuu yoo barbaanne yookaan interpretation kennuu gaafa barbaannu descriptive research design fayyadamna jechuudha. Inni sadaffaan immoo casual research design.
Causal research design gaafa jennu immoo kun immoo cause and effect sababaa fi bu'aa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. So it aims at establishing the cause and effect relationship between the variable beyond just describing the characteristics, but to analyze and explain why and how something is happening. Sababaa fi bu'aa waan tokko ibsuufis ni fayyada jechuudha. So beyond this also called exploratory or analytical research jedhamuudhaanis ni beekama jechuudha. Aim to understand events by discovering and measuring causal relationship, and this causal relationship design, research design builds on both exploratory and descriptive research. Kanaaf amala lamaaniyyuu qaba jechuudha. Amala exploratory akkasumas descriptive research qaba jechuudha kun immoo. So it is determine the accuracy of the theory, test theories as well as principles. And also provide an evidence to support or refute an explanation or prediction. Refute jechuun mirkaneessuu jechuudha. Yes, explanation yookaan prediction yookaan theory tokko mirkaneessuudhaafis cause and causal relationship research design fayyadamna jechuudha. Causal research design. So inni itti aanu literature review. So research yeroo hojjennu yeroo hundaa ka'umsa qabaachuu qabna. Madda information wayii qabaachuu qabna. Isaan maddi isaa sun immoo literature review jedhama jechuudha. Dokumentoota asin dura hojjetaman, researchoota asin dura hojjetaman irra deebinee ilaaluudhaan wanta hojjetameef wanta hojjetamne probleemii achitti solve ta'ee fi probleemii solve hin taane adda baasuu qabna. Maaliif probleemiin tokko solve ta'ee ati research nan hojjedhe yoo jette kisaaraa keessa jirta jechuudha. Maaliif researchiin yeroo hundaa kan hojjetamuu fi probleemii haaraa tokko solve gochuuf yookaan immoo beekumsa haaraa tokko dabalachuuf sila ta'eef jechuudha. So the nature has made only one thing that is more powerful in the universe, that is called the human or man. Yes. Biyya lafaa kana keessatti more powerful kan ta'e inni humna namaa yookaan nama jechuudha. So man is only animal that can take advantage of knowledge which has been preserved or accumulated through the centuries or since the origin of the man. So the human knowledge has a three phase, actually preservation, transmission and advancement. Kanaaf beekumsi namaa feesii sadii qaba jechuudha. Dhalli namaa lafa kanarratti beekumsa barbaaduudhaan kan beekamu isaa beekumsa argame sanaanis kan fayyadamu moo dhala namaa sana jechuudha. This fact is the particular importance in research which operates as a continuous function of ever closing approximation of the truth. So in the fact the particular importance of research which operates as continuous function of ever closing approximation of truth. Dhugaa jiru barbaaduudhaaf jechuudha. So practically only knowledge can be found in books or libraries or in money in the bank. So unlike the other animal that must start anew with each generation, man build upon accumulated and recorded knowledge of the past. Kanaaf dhalli namaa bineensota kaan irraa wanni isa adda baasuuf beekumsa asiin dura jiru irraa kan fayyadamuu fi beekumsa sana akka ka'umsatti kan fayyadamuudha jechuudha. Yeroo hundaa haararraan kaanu waanuma jirurraa kaana jechuudha. So kanaaf wanti jiru sun immoo literature jedhama jechuudha. So according to Borg, the literature is any field form of foundation upon which all forms of work will be built. Kanaaf researching yeroo hundaa foundation jedha jechuudha. Ka'umsa keenya jechuudha. If you fail to build the foundation of knowledge provided by review of literature, our work is likely to be shallow or naive and will often duplicate work that already been done before someone else. Argite research sanarra hin kaanu taanaan hujiin taani hujii duplication yookaan irra deddeebii ta'a jechuudha. According to Charter viewed, the keys to the vast storehouse of the published literature may open door to source of significant problem, the exploratory of hypothesis, that provide helpful orientation for the definition of problem, background for selection of procedure, comparative data for interpretation of results. So in order to in order to be creative and original, we must read extensively and critically as stimulate thinking. Kanaaf asirratti maal jedha scientistiin V. Good jedhamu, Charter V. Good jedhamu maal jedha yeroo hundaa storehouse of published literature irraa akka ka'umsatti kaanii achirra wantoota garaagaraa dubbisuu, wantoota garaagaraa laaluu nurraa eegama jechuudha. Maaliif inni kun immoo background isaa, problemii sana, procedure, comparative data for interpretation akka argannu nu taasisa jechuudha. Kanaaf callifneetuma kaanii researchiin hojjennu jalqaba literature garaagaraa dubbisuudhaan akka ka'umsatti isaan fayyadamuu qabna jechuudha. So according to John, we best practically all human knowledge can be found in books and the libraries. Unlike other animals that must start anew
with each generation. Kanaaf maal jedha John Best practically dhalli namaa yeroo hunda beekumsi isaa kitaaba keessa yookaan library keessa jira store ta'e. Malee akkuma bineeldota biraa yeroo hunda waan haraarraa ka'ee generationitti hin daddarbu yookaan beekumsa haraa irraa hin ka'u. Ka'umsa qabaachuudha. Ka'umsi sun immoo akkuma reefu dubbanne literature review jechuudha. Literature review is very very important for us. So, in general, this literature review is a selection of available documents, both published and unpublished, on topics which contain information, ideas, data, evidences, written form of particular standpoint to fulfill certain aims or express certain views on the nature of the topic or how it is to be investigated and the effective evaluation of this document in relation to the research begin procedure. Kanaaf maal jechuu isaati literature review gaafa jennu yeroo hundaa available document jiru inni publish ta'e ta'uu danda'a yookaan immoo isa publish hin taane ta'uu danda'a. Isaan sana fudhannee topiikii isaanii sirriitti information achirra jiru, idea jiru, data achi keessa jiru, evidence barreeffamaan jiru irraa ka'uudhaan akka stand point fayyadamuudhaan wanta dabalataa yookaan furmaata problemii sanaaf barbaaduu danda'u qabna. So, the literature review is a written summary of journal articles, books, and other documents that describe the past and the current state of information on. So, kanaaf kitaabota garaagaraa, artikloota garaagaraa sirriitti ilaaluu dubbisuun irraa eeggamachuudha. Research tokko develop gochuun osoo hin jalqabne. So, good review, however, might also contain other information drawn from conference papers, books, government documents. Yes, in composing the literature review, you may cite articles that both quantitative and qualitative studies have. Regardless of source of information, all research conduct of literature review as step in the research process. Kanaaf akka ka'umsatti fayyadamuutiin research keenyatti fufuu dandeenya. Kanaaf a good review literature yookaan immoo intensive literature review'n isin irraa eeggamachuudha gara research osoo hin seenin dura. So to be able to generate viable alternative for an effective decision making, you have to become an expert on your topic. So, faayidaan isaa yookaan function literature review maal? Yes, what is the main function of what? Literature review or review of literature. So, the conceptual framework of reference for the conceptual completed or contemplated research is obtained from this literature review actually, and an understanding of the studies of the research in problem area yeroo baay'ee problem sana area sana sirriitti beekuudhaaf literature review gahaa taasisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So the other one is the clue for the research approach and the method, instrumentation as well as data analysis, especially experimental research kan hojjeta yoo ta'e instrumentation waan tokko garaagaraa methodology jiru research approach fayyadamuu qabdan data analysis methodology isaanii sirriitti beekuudhaaf literature review qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So an estimate of the probability of success of the contemplated research as well as the significance or the usefulness of the finding and assuming the decision is made up of this literature review jechuudha. Kanaaf literature review gahaa qabaachuun wantoota garaagaraatiif sin fayyada. No analysis for specifying your information required to interpret the definition, assumption, limitation as well as hypothesis of your research of interest. Kana hunda hojjechuuf literature review gahaa ta'e qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So what the need of literature review jedhasis almost isuma sana babal'isee isinitti himuu barbaadeeti. Isa sana ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha isiniif. Keenyaaf one of the early step in planning research work is the review research done previously in a particular area of interest, relevant area of quantitative and qualitative research which indicates an indication of the direction. Akeektuudha directionii problem sana akkaataa furru methodology sirriitti nu kennuu danda'udha jechuudha. Ka'umsa ta'uu danda'a literature review. Inni biraa is very important to get what up to date information. Yes, information outdated hin taane up to date information or current information argachuudhaaf nu fayyada. Inni sun immoo proposal keenya keessatti actual planning akkasumas conducting study keessatti gahee guddaa taphata. Inni biraa about replication of study irra deebinee research hojjetame akkan hojjenneef nu taasisa. Maaliif research tokko hojjechuuf yeroo gaafata, cost guddaa gaafata, humna guddaa gaafata. Humna keenya finnee research hojjetame irra deebina taanaan sunis rakkoodha. Kanaaf isa sana avoid gochuuf nu fayyada. Inni kaan immoo provide a source of problem of study. Yeroo baay'ee madda problemii ta'uu danda'a. Case argachuu dandeenya jechuudha. Researchable case argachuu kan dandeenyu gaafa literature review sirrii hojjennedha. Inni biraa it can also be used for formulate the hypothesis based on the review of the literature. Yes, to provide the hypothesis of our research as well as to
provide rationally behind our research, meaning the significance of study. Literature review is very critical, yes. So you have to have good literature review before proceeding to proposal development. So in tanu main proposal amma research design erga beekne maalif research design akka goonu erga beekne maal goonari research proposal jechuun immoo maayinni. So a research proposal is simply an activity that incorporates a decision made during the early research project planning phase of the study, including management, research question, hierarchy, exploration, as well as a research proposal is a work plan, outline, list, statement of the plan, as well as drift of a plan. Kanaaf research proposal maaliif qopheessan research keenya osoo hojjetiin dura akkaataa itti hojjennu, adeemsa itti hojjennu, methodology itti hojjennu, cost isaa yeroo meeqa keessatti hojjechuu akka qabnu guutumatti akka blueprint itti kan fayyadamnu research proposal keenya jechuudha. So types of research proposal, actually we have two types of research proposal, internal as well as external, no? So internal kan jennuuni yeroo baay'ee and in a more short than the supply than an external one. It can be done for the corporation by staff specialist or by the research department of the firm. Jechuun kaampaaniin yookaan dhaabbatichi yookaan organizationin sunumti keessa isaatti kan qopheessu. The main form of the researcher to management outlining the problem statement, the study objective, research design, schedule enough to start the exploratory study. So also concerned with the how to solve the particular problem, make decision, improve aspect of the business and all. So sannan kanneenif researchiin yookaan proposal hojjetamu internal proposal jedhama. External proposal kan jennuun immoo prepared by outsiders, dhaabbata keenyaan ala outsource goonee kan qopheeffamu yoo ta'e yookaan monumti organization biraatiif kan qopheessinu yoo ta'e that's known as external proposal jedhama. Second category is invited others to compete among different organizations, likely competing against others for contact or grant. Research grant garagaraa fiduudhaaf qopheessinu external proposal jedhama. It's written by unsolicited proposal. I must decide to whom the document should be sent. Eenyuuf ergama, eenyuuf qophaa'a kan jedhu sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf research proposal akaakuu lama qabna, internal and external jechuudha. Kanaaf barattoonni eebbifamuudhaaf whether undergraduate or masters or PhD proposal into qopheessinu actually it is internal proposal jedhama. Actually sometimes garuu barattoonni masters fi PhD external proposal illee qopheessuu danda'u. Maaliif research isaaniif maallaqa guddaa isaan gaafatu waan ta'eef giraantii argachuudhaaf external proposal qopheessuus ni danda'u jechuudha. So the element of research proposal, maarree research proposal in tokko elementoota maal fa'aa of keessatti qabaachuu danda'a kan jedhu ilaalla jechuudha. So title yookaan topic of the interest jiraachuun dirqama, summary or abstract which is self content inni jiraachuun dirqama, introduction jalatti background jira, statement of the problem, objective, and actually this one is general objective and the specific objective, hypothesis or question are there, significance of study, scope or delimitation of the study, limitation of study, organization of study, and the chapter 2 is all about literature review, conceptual framework, research design isa jennisan jechuudha. Methodology qabaachuu qaba. Methodology jalatti yeroo baay'ee wantoonni hammatamuu qaban actually department irraa course irraa garaagarummaa qabaachuu danda'u, garuu generalize goonee kaa'aa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf study area, study design, data source, study population, yes, sample design, sample size, sampling techniques, data collection tool or instrument, data analysis, sannan kunneen jiraachuu qabu. Work plan qaba, budget qaba, reference inni dhuma immoo appendix yookaan immoo annex qaba jechuudha. Sannan kunniin proposal tokko jalatti wantoota hammatamuu qaban jechuudha. Wantoota hammatamuu qabanidha jechuudha. Yes, mee babal'ifnee haa ilaallu. Maaliif inni kun baay'ee murteessaa sila ta'eef mee deeply wantoota achi jalatti hammatamuu qaban sirriitti ilaallee highlight isinii kenna jechuudha. Akkaataa itti hojjettan maaliif barattoonni undergraduate assignmentii garaagaraa research proposal qopheessaa jedhamuu dandeessu. Barattoonni masters PhD akkasumas barattoonni undergraduate research proposal qopheessuun dirqama waan ta'eef mee contentiin isin achi jalatti hammachuu qabdan maal akka ta'e immoo ilaallu.
So generally reef wantoota inni hammatu danda'u kan paartiiwwan isaa tokkoon isaanii kompoonentii isaa ilaallee irraa mee jalatti wantoota hammataman ilaaluuf yaallaa jiru. So research proposal should address the following basic question. Gaafilee kanneen deebisuu qaba. Proposaliin kakkee gaafilee kanneen deebisuu qaba. Tokkoffaa what is the problem to be investigated? Problemin nuti furuu barbaanne yookaan researchiin hojjechuu barbaanne maa inni? Why is socially and scientifically important investigate problem? Maaliif qo'achuun barbaachisaa scientifically yookaan socially wanni dabalu jira maadhaa kan jedhu beekuun barbaachisaa. What objective will be achieved through my research? Research aan hojjedhuun objective ani deebisu furmaanni ani fidu maa inni kan jedhu beekuun sirra jira. How will the research process be carried out? Research akkamittiin adeemsisa? And who are the potential beneficiary of the result? Research aan hojjedheerraa eenyutu fayyadama kan jedhu beekuudha. Yookaan moo your research proposal tell us at least what will be done, why it will be done, how it will be done, where it will be done, to whom it will be done, as well as what is the benefit of doing this research. Isaan kanneen WH question isaan kanneen deebisu taadhaan research proposal kan keessa irreemite jechuudha. Therefore, the research proposal is a roadmap showing clearly the location from where the journey begins, the destination of the reached, and the method of getting there. Yes. Isaan eegala akkamittan deemu kanatti ga'uuf maal kanaa kamiin deemuu qaba? Min irratti immoo achi ga'uu biyya maala nan beeka yookaan immoo beetiin achi nageessumaa inni kan jedhu beekuun baay'ee bareeda yookaan barbaachisaa. Parpasiin reefullee dubbachuuf yaallee irraa proposal qopheessuun kaayyoon isaa inni guddaan to present the problem to be researched and its importance, to discuss the research facts of others who have worked on the related problem, to suggest the data necessary for solving the problem and how the data will be generated, gathered, treated and interpreted. Researchiin suni problemin inni furumaa inni maali fayyadaan isaa? Researchi kana hojjechuun maal na fayyada? Researchi fartiin ani baasu kuni problemii kam hiikuu danda'a? Akkasumas gara fuulduratti researchi naannoo kanatti namoonni hojjetan daataa isaanii akkamitti generate godhu? Interpretation isaa maal fakkaata kan jedhu akeektuudha yookaan referaansii keenya bira darbuudhaafis nu fayyada jechuudha. So the proposal are also useful for both the sponsors and the researchers for sponsor. Yeah. Research grant argachuudhaafis sponsor argachuudhaafis proposal qopheessuun baay'ee bareedaadha jechuudha. It also allows us to assess the sincerity of the purpose, the clarity of the design, the extent of the background material, the fitness of the researcher to undertake the project. Yes, to provide the base for the sponsor to evaluate the result of the project. Yeah, proposal keenya ilaale sponsoris maallaqa isaanu kennuu ni danda'a jechuudha. For researchers, serve as a guide or blueprint for throughout the investigation. Yeah, akka benchmark yookaan akka blueprint ittiin fayyaduu danda'a warroota research hojjennuudhaaf jechuudha. So akkuma reefu dubbanne generally information yookaan structure isaa maal fakkaata gaafa jennu there is no single way of writing research proposal. Various organizations have their own style and formats of writing proposal, but overall most of the research have this basic component. Cover page qaba, abstract yookaan summary, introduction, statement of the research problem, research objective like hypothesis, justification, key concept, research method or preliminary survey of literature, timetable or time schedule of research plan, and budget breakdown qabachuun amala proposala baay'ee jechuudha. Cover page irratti maaltu barreeffamuu qaba? Yeroo baay'ee gaafa research proposal qopheessinu cover page irratti maaltu barreeffamuu qaba? So the title of the proposal or project barreeffamuu qaba. Name of researcher, research sana kan hojjetu eenyu? Authoriin sun barreeffamuu qaba. Principal investigator and the name of supervisor, advisor barreeffamuu qaba. Name of department or institution, eenyu barreessita department isaa beekamuu qaba. Presentation date isaa beekamuu qaba. It should be written in inverted pyramid form, meaning it may vary from discipline to discipline. Jara kuni akkaataan barreeffama isaa maal fakkaata kan jedhu suni koorsira discipline waan gargar ba'uuf akkasitti adda baasanii beekuun baay'ee bareeda. So titlein immoo maal ta'uu qaba? It is one of the most important part of your proposal. It will immediately attract or lose the interest of any potential donor, especially sponsor ketti barbaannu yookaan grant ketti barbaannu yoo ta'e titlein keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Titlein keenya ilaalee namni sponsor ta'uu danda'a, titlein keenya ilaalee immoo sponsorummaa keessa bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf titlein keenya too smart ta'uu qaba jechuudha. So the title should be used fewest possible word. Wardi baay'ee immoo fayyadamuu qabdu. Maximum wardi 20 caalaa titlein tokko barreeffamuu qabu jechuudha actually. In title, the research has to be specific, familiar and short words. Yeah, short word ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas jarganii fayyadamuu
jechoota hin beekamne fayyadamuu hin qabdu jechuudha. Namni kamiyyuu dubbisee taayitilii kan kee hubachuu danda'u qaba. Use a waste words like a study on, an investigation on, an observation on, should avoided. Isaan kun jechoota kanneen taayitilii keessaa baasuu qabda. Maybe objectivii keessatti hammatamuu danda'u malee taayitilii keessatti galuu hin qaban jechuudha. Abstracting kan kee maal ta'uu qaba? It is short summary of the research proposal. By the way, abstract or summary jechuun guutumatti peejii tokko hin caalleetiin barreeffamtee garuu guutuu riisarchii kan kee kan ibsuu danda'u ta'uu qaba jechuudha. Yes. So it allows a busy manager or sponsor to understand your proposal quickly. Yeah, guutuu peejii dhibba shantama yookaan peejii shantama proposala kan kee guutuu dubbisuun irraan eeggamu jechuudha. Abstract sirrii ishii bareedduu ishii qopheeffatte taanaan shema sana dubbisee waan ati barbaaddu si gochuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo achuma irratti sirraa kuffisuu danda'a. It should include a previous statement of the problem qabaachuu qaba. Objective yookaan question to be addressed and scope of the research qabaachuu qaba. Types of or source of data qabaachuu qaba. Method of data collection qabaachuu qaba. Method of data interpretation qabaachuu qaba jechuudha. Itti aanee background study. In the background study, the researcher presents the background of what he or she wanted to do. Yeah, statement of the problem, significance of study sirriitti asitti kaa'uu qabna. Literature review hamma tokko tuquu danda'uu qabna. Briefly state why she think to be done. Maaliif research kana hojjechuun barbaachise? Gaappiin jiru maa inni kan jedhu asitti akeekuu qabaachuu qabda jechuudha. This part of the research provides some general theoretical base or justification of conducting research. Yeah, research kanaayyuu maaliif hojjechuun akka barbaachise sirriitti bakka itti ibsuu dandeessudha. Background of study. Initial statement of the problem to show clear description of the problem to be investigated by the researcher. Research objective gaafa jennu this is a part address the goal of investigation. Kaayyoo research sana hojjennuuf maa inni. Generally we have two type of objective, general objective and specific. General gaafa jennu overall objective of the research jechuudha. Specific objective gaafa jennu more these understood the elements of the research which are indirectly addressable by the methodology and which are the in order to achieve the general objective. Yeah. Galmageensi general objective sanaaf objectivoonni xixiqqoon achi jalatti sub objective nuti hojjechuu qabnu maa inni kan jedhu kan ibsuudha. Research question kuni yeroo baay'ee murteessaa yookaan immoo bakka hundatti miti. Maybe natural science research question achirratti barreessuu dhabuu danda'u. That's school of social science student can have what research question. Then research hypothesis. The researcher has to be clearly state the working hypothesis whenever it is necessary. Kunis murteessaa miti. Korsi discipline irraa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu yeroo baay'ee research hypothesis qabaachuun baay'ee bareedaadha. Hypothesis jechuun a tentative prediction statement that represent a very specific proposal answer to the problem statement. Problem statement sana deebisuudhaaf mala nuti taasifnu jechuudha. Actually, two type of hypothesis akka jiru beekuu qabdu. Alternative hypothesis and null hypothesis. Kana statistics irratti immoo barattanii yookaan immoo theory statistics hojjannee sanarraa business statistics irratti sirriitti ilaaluu dandeessu. Inni biraa significance of research barbaachisummaan isaa maa inni. This part shows the explicit benefit and the beneficiary of the result of the research being conducted. Research sanarraa eenyutu fayyadama? Hojjechuumti sunuu maaliif barbaachisa kan jedhu bakki itti akeeknu significance of study. State the importance or contribution of that study will have for the different body jechuudha. Limitation or scope. The part indicates the scope or coverage of study. Coverage isaa hanga eessatti deemuu danda'a researching keenya kan jedhu. This should be done in relation to the area of coverage as well as to the treatment of the variable in the study. Stating scope clearly shows what is going to be investigated and what not. Kan jedhu kan deebisu delimitation or scope of study. Kunis koorsii irraa discipline irraa garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. So limitation of study in mentioning some constraints or difficulty, a researcher think that they have influence on the result of your study. Yeah, it could be the weakness in the methodology, lack of access to data, faulty instruments, sampling restriction, lack of recent literature in the area. Kanaaf saannan kuni weaknessiin nu mudachuu danda'u yookaan nu mudate maa inni methodology irratti, data collect gochuu irratti, instrumentation irratti, sample restriction irratti, lack of recent literature irratti. Wanta jiru bakki itti akeeknudha. So any restriction or any area of problem that will not be addressed must be indicated here. Inni itti aanu akkuma reefu dubbachuu yaadne literature review dha. Wanti hanga ammaa hojjetamee maa inni kan jedhu sirriitti bakki itti argannu literature review yookaan immoo chapter 2 jedhatti jechuudha.
In this section, in our research, they explain, interpret, and discuss what has been researched, documented previously, is known as review of literature. So begin your discussion related to literature from the comprehensive perspective and moving to specific studies that are associated with your problem. Literature review sanarra kaateti problem kan keessirratti jabeeffata jechuudha. Research methodology, here the research expected to be clearly state what he is going to do in technical terms. Methodology fayyadamnu sana sirriitti beekuu danda'u qabna. Inni dhuma reference or bibliography maalifi literature review qabna taanaan reference kaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Plagiarism hojjechuun qabnu jechuudha. Gaafa amma yeroo baay'ee barattoonni mastersis ta'e barattoonni degree rakkoon isaanii guddaan dokumentii tokko bakka tokko fuudhanii kallattiimaan koppii godhu osoo referensii hin kennin jechuudha. Suni baay'ee yakka jechuudha. Plagiarismii jedhama. Kanaaf plagiarismii irraa baraaramuudhaaf referensii sirriitti saayit gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkamitti saayit goona kan jedhu maybe topiikii biraatiin isin hojjechuun danda'a. Reference citation methodology hedduutu jira. Isaanan sanaaniin saayit gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Waan hojjettan eessaa akka fuutan himuu danda'uu qabdu jechuudha. So in research proposal, we should give the list of books, journals, and others documents that have used in selecting the problem, which may be used in while conducting the research. Therefore, references must for all projects that require literature review. Bibliography is necessary. In this section, the researcher should include the list of publications he or she actually read, citing the text arranged in alphabetical order. Kanaaf proposal keenya keessatti yookaan thesis keenya keessatti article fayyadamne hunda isaa alphabetically order gochuu danda'uu qabna jechuudha. So how we do reference citation? For example, you have to use the name of authors, year of publication, yes, the name of the book or article, edition, page number, place or country, as well as the name of publisher. For example, Criswell G2, 2003, research design, qualitative content in the mixed approach, second edition, with page number 20 to 30, an Indian, New Delhi, and the Sage publication. So, bifa kanaan saayit gochuu danda'u qabdu. Actually, isa kana sirriitti isin hojjechuu barbaada guyyaa tokko akkamitti citation akka hojjettan softwareonni citation itti hojjechuu barqabdan eenyufaa kan jedhu maybe isin hojjechuu danda'a. Isinis warroonni akka isiniif hojjetamuu barbaadan comment section jalatti osoo naa keessan baay'ee bareedaadha jechuudha. So in text citation in jira according to Criswell 2007, the concerning sample size for the case study researcher he has recommended 4 or 5 cases as ample for the study. Page 120. So in text citation bifa kanaan barreeffama keessatti citation garchuu akkamitti dandeenyu nutti hima jechuudha. Inni itti logistic and work planning. So budget requirement research tokko akkasumaan miti kan hojjennu. Budget nu barbaachisa. Budget sana breakdown goonee bakka itti keenyudha jechuudha. Budget qabaachuu qofa osoo hin taane yeroonis nu barbaachisa. Yoom eegalamee yoom xumuramuu qaba kan jedhu bakki itti barreessinu budget or logistic and work planning jechuudha. So work plan jechuun time schedule jechuudha. Time schedule. So we should also prepare a realistic time schedule for completing your study within time available, dividing study into phases, assigning date for completion of each phase, and the work plan or schedule should include the major phase of the project together with the timetable. So a major phase could be questionnaire preparation, pre-testing, field interview, editing and the coding, data analysis, and the report writing or report generation. Isaanin kanneen qabaachuun irraa eegamaa jechuudha. Inni dhuma annex yookaan immoo appendix kan jennudha. Asirratti wantoota fayyadamne picture yookaan diagramatically bakka itti keenyu graphically bakka itti keenyu jedhu. Keenyaaf sample questionnaire achi kaa'uu qabna, interview guide, CV keenya achi kaa'uu qabna, especially for grant purpose kan qopheessinu ta'e CVs qabaachuu danda'a waan ta'eef CV keenya immoo attach goona. Other necessary information yookaan supplementary information warroota jedhaman achi jalatti kaa'uu danda'uu qabna jechuudha. So bifa kanaanii proposala qopheessuu ni dandeenya jechuudha. If you have any question, any suggestion, any comment on the comment section jalatti nu kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Boqonnaan sadaffaan bifa kanaan xumurameera. Kanaaf galatooma. If you have any question, any suggestion, please don't hesitate to put on the comment section of our platform.